Kan sodaatanis du'aa kan hin oolle soo isaa jedhamee waa'een du'aa sirbameera. Dhugumayyuu du'i waan hin oolle dhalli namaa hundi isa kana ni amana. Du'i iccitiiwwan hedduu qaba. Kan deebisu caalaa kan gaafatutu heddummaata. Gaaffii ijoon wayita du'uuf hafuura ishee dhumaa baafannu sammuu keenya keessatti maaltu akka mudatudha. Dhimma kanarratti haga yeroo dhiyoo asitti saayintistoonni qorannoon geggeessine. Kun garuu amma waan jijjiiramaa jiru fakkaata. Argannoowwan dhiyeenya maxxanfaman waa'ee du'aa akkaataa kanaan dura beeknuun ala nu hubachiisaniiru. Viidiyoo kana keessatti wayita du'uuf hafuura ishee dhumaa baafannu sammuu keenya keessatti maaltu akka mudatu sitti himuuf deemna nu faana tura. Argannoowwan saayintistoonni dhiyeenya maxxansan wayita du'uuf hafuura ishee dhumaa baafannu maaltu akka nu mudatu akka gaafannuuf daandii saaqaniiru. Keessattuu hojiin saayintistii sammuu fi sirna narvii niiroo saayintist Jiimoo Boorjiin dameen qorannoo kun akka xiyyeeffannaa guddaa argatu taasiseera. Wayita laaboraatoorii keessatti hantuuta irratti qorannoo geggeessitu taatee mudate irraa ka'uun mata duree kanarratti qorannoo geggeessuu akka eegalte himti. Wayita qorannoo geggeessaa turtetti bineensota lamatu du'an. Wayita kana hantuuta lameen keessaa tokko wayita du'aa jirtutti waan akka narvoonni ergaa daddabarsaniif gargaaru seerootiniin jedhamu baay'inaan maddisiiste. Kanarraa ka'uun Profeesar Jimoon adeemsi kun akkamiin akka mudatu gadi fageenyaan xiinxaluu eegalte bara 2013 qorannoo hantuuta onneen ishee dhahannaa dhaabuun tasa duute irratti geggeessite maxxansite. Haala akkasii keessatti wayita onneen dhahachuu dhaabdu yaa'iinsi dhiigaa ni jeeqama. Seelonni qaama keenyaa hundi soorata murteessoo ta'anii fi oksijiinii fudhachuu dhaabu. Kan hin fudhatan taanaan ammoo ni du'u. Tishuu fi kutaaleen qaamaa dadhabaa deemuun yeroo booda guutummaatti cufamu. Garuu onneen dhaabbachuu fi sababa hanqina oksijiinii narviiwwan sammuu du'uu gidduutti maaltu mudata? Bu'aan qorannoo Profeesar Jimoo akka agarsiisutti narvoonni sammuu qaama waliin wal quunnamsiisan neurotransmitters sochiin yookiin dalagaan isaanii baay'ee dabala. Laaboraatoorii hantuutaa keessatti fakkeenyaaf seerootiniin yeroo 60 dabala. Kan biraan narviiwwan dhaamsa sammuu daddabarsan waliin kan wal hidhatu dopamiin jedhama. Kun ammoo yeroo 40 hanga 60 dabala. Akka saayintistoota sirna narviitti wantoonni kunniin haala kanaan garmalee dabaluun wayita bineensoti lubbuun jiranii fi fayyaa qaban tasumaa mul'ateen beeku. Bara 2023 gareen Yuunivarsiitii Michigan dhimma kanarratti baay'ee hojjetan. Dhalli namaa yeroo du'u waan sammuu mudatu irratti qorannoo geggeessan. Qorannoo kana wayita geggeessan namoota haala hamaan dhukkubsatanii fi maashinaan harganan irratti shaakala taasisan. Wayita isaan shaakallii taasisan namoonni garmalee dhukkubsatanii yaalamaa jiran kunneen du'uutti jiru. Doktoroonni fi miseensonni maatii adeemsi namoota kunneen ittiin hambisuun danda'amu akka hin jirre irratti walii galan. Eeyyama maatiitiin ujummoon isaan ittiin harganan mechanical ventilation irraa baafame. Wayita namoonni kunneen du'aa jiranitti waan mudataa jiru hubachuuf meeshaa elektirikiidhaan keessoo sammuu dhukkubsattootaa qo'atu electrode mataa isaaniitti hidhan. Bu'aan qorannochaa ogeeyyiillee ni ajaa'ibe. Hanga yeroo sanaatti sammuun oksijiiniin ala yookiin haala tishuuwwan qaamaa oksijiinii dheebotan hypoxia jedhamu keessatti akkuma hojii dhaabaa deemuun hanga dhaqee cufamutti dalagaa isaa hir'isaa deema jedhamee amanamaa ture. Garuu meeshaa sochii sammuu galmeessu electroencephalogram yookiin EEG jedhamuun akka ilaalametti wanti sammuu dhukkubsattoota lameenii keessatti mudate waan biraadha. Meeshaan dhukkee aaraa fi qilleensa gubataa gara keessaatti arganuu ittisu respirators jedhamu akkuma cufameen saayintistoonni dambaliin sammuu akkaan dabaluu adda baasan. Dambaliin sochii sammuu saffisa guddaan imalu kun gamma waves jedhama. Odeeffannoo daddabarsuu fi waan darbe yaadachuuf fayyada. Sammuun namaa akka kan hantuutaa bakka hundaan sochii raawwatu dabala osoo hin taane kan sochii baay'isu kutaa sammuu keessaa iddoo tokko. Kutaalee sammuu dhuma jala hojii baay'isan keessaa tokko temporoparieto-occipital junction yookiin TPO jedhama. Kun bakka sirnoonni narvii sadii itti wal arganidha. Akka Profeesar Jimootti caasaan kun miira waa hubachuu, qaqqabachuu, of beekuu, abjuu fi suuraa arguu waliin wal qabata. Qorannoowwan gariin iddoo walgeettii narvootaa kana gochoota akka namaaf yaadu yookiin bakka nama biraa of buusanii of ilaaluu waliin wal qabsiisu. Kutaan sammuu sochii akka malee baay'isu kan biraan qorannoo kanaan adda ba'ee Wernicke area jedhama. Kutaan kun naannawa gurra keenyaatti argama. Gochaawwan akkaan murteessoo ta'an kanneen akka afaan beekuu, dubbachuu, dhaggeeffachuu fi yaadachuu raawwata. As keessatti garuu wanti nuti xiyyeeffannaan hubachuu qabnu jira. Jalqabuun wanti kun qorannoo reef namoota 4 qofa irratti geggeeffamedha. Qorannoon jalqabaa kun saayintistoonni dhimma kana irratti qorannoo bal'aa hojjechuun akka hubannoo keenya cimsan daandii saaqa. Lammaffaa irratti qorannoon kun dhala namaa hunda irratti kan hojjetame waan hin taaneef wayita du'an sammuun namoota hundaa sochii dabaluu wanti beekame hin jiru. Qorannoon kun kan namoota lamaa qofa adda baase. Bu'aan qorannoo kun garuu du'aan wal qabatee taatee akkaan gaaffii namatti ta'u waliin walitti hidhata.
yeroo hafuura ishee dhumaa baafachuutti jirru maaltu akka nu mudatu. Wayita namoonni onneen isaanii dhahannaa dhaabee of wallaalan deebi'anii ka'an dhageessaniittu ta'a. Gariin isaanii wayita onneen isaanii dhahachuu dhaabu miirri isaanii akka malee kaka'uu dubbatan. Kaan sagalee garee qaamolee gargaarsaa jalqaba gara isaanii dhaqanii akka dhagahan himu. Kanneen qaama isaaniin gargar bahuun addunyaa biraa keessa seenuu fi jireenyi akkaataa isaan baran irraa itti geeddaramuu himanis jiru. Kaan ammoo yaadannoo jireenyaa dhiphuu yeroo dheeraa keessa darbanii dhumarratti akka ifatti ba'anitti haala keessa darban kan ibsan jiru. Profeesar Jimo Borjiji namoota dhibee onnee nama galaafatu irraa oolan keessaa dhibbeentaa 20 haga 25 ka ta'an ifa adii arguu dubbatu. Kana jechuun korteksiin fakkii uumu dammaquu isaa mul'isa jedhu. Dhukkubsattoota lamaan sammuun isaanii dammaqee mul'ate keessatti qaamni fakkiin sammuu keenya keessatti akka mul'atu godhu haalaan dammaquu qorattoonni himan. Akkaataa qorannoo idil addunyaatti taateen kun namoota qarqara du'aa ga'anii deebi'an keessaa dhibbeentaa 20 mudata. Garuu sochiin sammuu garmalee dabaluu irratti qorannoon Mishigaanitti hojjetame kana mul'iseera. Profeesar Jimo Borjiji akkasitti yaaddi. Saayintistiin sammuu kun miirri qaama ofiin gargar ba'uu sammuu keessatti akka mudatu ibsiti. Gara qorannoo dhukkubsattoota lameen irratti geggeeffametti nu deebisti. Maaltu akka sammuu isaanii keessatti mudate yaadachiisuu feeti. Kutaan sammuu arguu fi yaadachuun wal qabatu akka malee sochii baay'isa. Miirri kun haala kanaan ol ka'uun du'atti dhiyaachuudhaan tokkuma. Namoonni qorannoon irratti geggeeffame kunneen kana keessa darbuu isaanii harka 100 mirkaneessuun hin danda'amu. Sababni isaa namoonni kunneen wayita du'uuf hafuura ishee dhumaa baafatan waan isaan mudate osoo hin himin waan deemaniif ta'uu danda'a. Profeesar Jimo Borjiji sochiin sammuu akka malee ol ka'uun tarii yeroo hanqinni oksijiinii mudatu dandamachiisuu danda'a tilmaama jedhu kenniti. Haala kana isa bineensonni tokko tokko yeroo dheeraaf addatti obbaasanii riphanii turan waliin hanga tokko wal dorgomsiisuun ni danda'ama. Bineensonni gariin akka waan du'anitti riphanii yeroo dheeraaf kophaa isaanii turu. Waan kaan ofirraa dhiisanii waqtii gannaa akkamiin beela dandamatanii akka darban irratti xiyyeeffatu. Hantuutonnii fi dhalli namaa wayita lubbuun keessaa ba'uuf jettu hanqina oksijiinii dandamachuuf yaalu. Akka waan sammuun waan biraa hunda dhiisee waan jireenyaaf murteessaa ta'e qofarratti xiyyeeffachuu jechuudha. Sochiin sammuu dabaluun qorannoo Profeesar Jimo Borjijiin adda bahe lubbuu baraaruuf hagam akka fayyadu ifa miti. Garuu hojiin kun qorannoo egereef ulaa bana. Tarii sammuu du'e deebisuun danda'amaa laata? Waan kun asoosama saayinsii fakkaachuu danda'a. Garuu saayintistoonni gariin kun qabatamaan ta'uu danda'a yaada jedhu kan qaban jiru. Fakkeenyaaf qorattoonni Yuunivarsiitii Yeel booyyeewwan du'anii sa'aatii 4 turan irratti qorannoo taasisaniiru. Kanaanis marsaa dhiigaa fi sochiiwwan seelota sammuu garii bakkatti deebisuu fi danda'aniiru. Garuu fayyaa guutuutti deebisuuf hin carroomne. Sababni isaa sochii elektirikaa sirna narvii iddootti deebisuun waan hin danda'amneef. Kun miiraa fi of beekuu waliin wal qabata. Akkaataa qorattoota kunneeniin argannoon kun ganaa kan hin bilchaannee fi jalqabbii irra kan jiru ta'us garuu sammuun keenya erga du'ee booda duubatti deebisuun hin danda'amu yaada jedhu qoreera. Hordoftoota keenya odeeffannoo fayyaan wal qabatan akkanaa hedduu toora yuutuubii keenya irraa qabna. Yuutuubii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun akka irraa barattan isin affeerra nagaatti.